Ogbarruu Oromoo keessatti qooda leencaa taphataniiru. Bara dukkanaa afaan Oromoodhaan barreessuu fi dubbachuun cubbuu ture jedhamu sana keessaa asoosama barreessuun maxxansiisaniiru. Namoota waldaa barreessitoota Oromoo bu'uuressan keessaas tokko yoo ta'an, nama dadhabe osoo hin jedhin waldicha cimsuuf dhama'aa turanidha. Kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii keenna, seenessa keenya har'aa keessatti seenaa barreessaa Gaaddisaa Birruu kan walitti qaqqabanne irraa muraasa isin biraan geenna. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. YouTube chaanalii keenya subscribe, like, share fi comment gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Seenessa wajjin turtii gaarii. Gaaddisaa Birruu abbaa isaa Birruu Waaqaa fi harmee isaa Bijigee Gonfaa irraa bara 1950 kalakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii magaalaa Boqojjiitti dhalate. Gaaddisaan obboleeyyan dhiiraa lamaa fi dubara lama kan qabu yoo ta'u, hojii qonnaa adda addaatiin maatii isaa gargaaraa guddate. Yeroo umriin isaa barumsaaf ga'u mana barnoota Boqojjii seenee kutaa 1 hanga 8 barate. Kutaa 9 hanga 10 immoo magaalaa Asallaatti mana barnoota yeroo sana Raas Dargee jedhamutti barateera. Bara sana keessa barattoota qabxii olaanaa qabaniif fedhii barsiisaa ta'uu qaban filatamanii barsiisummaaf leenji'uu danda'u turani. Gaaddisaanis barataa cimaa waan tureef bara 1965tti barsiisummaaf filatame. Dhaabbata leenjii barsiisotaa seene. Sana booda waggaa 2 leenji'ee barsiisummaan eebbifamuun godina Arsiitti ramadamee barsiisaa tureera. Gaaddisaan waggaa 6 erga barsiiseen booda barnoota itti fufuun bara 1973 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Yuunivarsiitii Finfinnee seenuun damee barnoota ogbarruu afaan Ingiliziitiin digirii jalqabaan eebbifame. Hamilee fi kaka'umsi inni barnootaaf qabu dabalaa waan dhufeef waggoota muraasa booda barnoota isaa itti fufuun ogbarruu afaan Ingiliziitiin digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa fudhateera. Beekumsaa fi dandeettii barnootaan argate kana hojiirra oolchuuf waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa adda addaa keessatti tajaajileera. Haaluma kanaan dhaabbata giddugala qorannoo misoomaa fi barnootaa jedhamee waamamu keessatti kutaa qorannoo fi qo'annoo irratti qindeessaa piroojeektii ta'uun bara 1997 hanga 2006tti tajaajilaa tureera. Isa dursa dhaabbata Federeeshinii Luuteraanii addunyaa keessatti ofiisara qophii ragaa bu'uuraa ta'uun bara 1989 hanga 1997tti hojjeteera. Biiroo Koomishinii Qophii Ittisa Balaa Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa gargaarsaa fi hariiroo tajaajila hawaasummaa ta'uun bara 1986 hanga 89tti hojjeteera. Haaluma wal fakkaatuun ministeera dhimma aadaa fi ispoortii keessatti miseensa garee qopheessitoota kuusaa jechoota afaan Oromoo ta'uun bara 1977 hanga 1986tti hojjetaa tureera. Kana malees bara 1967 hanga 1972tti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiisaa tureera. Gaaddisaa Birruu barreessaa akka ta'u karaa kan baneef barnoota afaanii fi ogbarruu barachuusaa ta'ullee hojii dhaabaa wayyeessaa hordofuunsaa caalatti kaka'umsa itti uumeera. Yeroo taphoota gaggabaaboo dhaabaan barreesse reediyoon darbaa ture irratti Gaaddisaan immoo hojii dhaabaa kana raadiyoon hordofaa tureera. Kunis jalqabbii fi fedhiinsaa gara barreessuutti akka dhufu taasiseera. Kanarraa kan ka'e asoosama gabaabaa mata dureen isaa waa lama dhabuu jedhu yeroo jalqabaaf barreessee ture. Asoosamichis raadiyoon torban 29f darbaa tureera. Kanarraa ka'uun kitaabilee afaan Oromoo adda addaa barreessuu eegale. Kitaabilee inni barreesse keessaa tokko asoosama dheeraa Kuusaa Gadoo jedhu yoo ta'u, kunis bara 1983tti maxxanfame. Asoosamni kunis seenaa ogbarruu Oromoo keessatti asoosama dheeraa yeroo duraaf barreeffame jedhamee beekame. Itti fufuun Guboo yookiin Kuusa jechoota afaan Oromoo bara 1977 hanga 1986tti namoota biroo wajjin qopheesseera. Gama biraatiin asoosama dheeraa mata dureensaa Dhaamsa Abbaa jedhu bara 1994tti kan maxxansiise yoo ta'u, bara 1995tti immoo asoosama gabaabaa mata dureensaa Waxalaa Qaccee Gaabbii jedhu barreessee dorgommii qaacessa ogbarruu sadarkaa idil addunyaatti adeemsifametti dhiyaatee tokkoffaa bahuun badhaafameera. Bara 1997 asoosama gabaabaa mata dureensaa Fedhii Gamtokkee jedhu dorgommiif dhiyeessee sadarkaa sadaffaa bahuun badhaafameera. Haaluma wal fakkaatuun bara 2001 kitaaba Fedhii Gamtokkee ogbarruu gabaaboo barreessee maxxansiisuun uummata biraan gaheera. Dabalataanis Gaaddisaan kitaaba mata
mata dureen isaa namummaa jedhu namoota waliin ta'uun bara 2004tti maxxansiiseera. Kana qofa osoo hin ta'in baruulee mata dureen isaa birmata jedhu kan waggaatti si'a lama maxxanfamu namoota waliin qopheessuun dubbistootaaf dhiyeessaa tureera. Ogummaa barreessuu kana malees Gaaddisaan Birruu aartii Oromoo guddisuuf barreessitoota Oromoo waliin waldaa barreessitoota Oromoo bara 2002tti hundeesseera. Hoogganaa waldichaas ta'uun tajaajilaa tureera. Kaayyoo waldichaas bu'uureffachuun barreessitoonni Oromoo caalatti akka barreessan jajjabeessuuf haala mijeessuun itti gaafatamummaa guddaa bahaa tureera. Walumaa galatti gumaachi aartistii Gaaddisaa Birruu aartii Oromoo guddisuu keessatti qabu salphaan turre. Gaaddisaan baroota afaan Oromootiin barreessuun akka yakkaatti ilaalamaa ture keessatti aarsaa kanfalamuu qabu hunda kaffaluun kitaabilee afaan Oromoo barreesseera. Kunis guddina aartii Oromootiif qooda guddaa taphateera. Kana malees Gaaddisaan itti gaafatamummaa adda addaa fudhachuun guddina aartii Oromoo gama barreessuun jiruuf gumaacha guddaa taasiseera. Kuni hundi immoo dhaloota isa booda jiraniif hamilee guddaa ta'uun barreessitoonni hedduun akka uumaman taasisee jira. Obbo Gaaddisaa Birruun yeroo dheeraaf dhibee narbiin qabamanii yaalarra osoo jiranuu adoolessa 19 bara 2021 akka lakkoofsa faranjiitti addunyaa kanarra du'aan boqotaniiru. Kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii keenyaa seenaa gabaabaa barreessaa Gaaddisaa Birruu kan Wikipeediyaa irraa wabeeffachuun qindeeffannee isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Hanga seenaa birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa jecha yaada keessan gama koomentiin nu biraan ga'uu hin dagatinaa. Dhumarratti chaanaal YouTube keenya sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa dhaamsa keenya nagaan nuuf turaa.